yaada keef wallaalee shororkaawee jiruun kun ittiin tolle sagalee kun dhageenye nyaadhee budaan jiru yoon sagalee kee dhageenye guyyaan bar'inaan urjii. Wayyo ani barammaan tana torbaan tokko ergan bishaan hin dhugine erga waan nyaatiin odumaan si yaadu hin nyaadhu hin dhugu yaaduma keetiinuu maraataa jira odoon sin argin jechuudha. Gisee uffisuma jalan taa'ee si ilaalaa. Ilmi maal berraan coobsa jaalala keessa gororina. Toofi qabdii qabi. Kana sheeku seenisi kadhana anu dhaadha dhaggeeffatu. Sheekanaaf seenisi kadha. An jaalalli kee eega asiin akkaasa dheeraa keessa na baase. Arsii daabbaa keessa na baase. Asii shaashaman na galchee bara. Fageenya yaada kee malee. Waan yaadna danu baase malee qalbiin koosuma biraa. Nanti afaan arsii kana sirriitti hin beeku. Bara arsiin janaa bara urjii wabii. Waayaan arsiidha andee an carcarii bar maal jechuudha. Akka arsiitti haasoftaa akkam afaan arsiitti Koppiliin godhamee jira keenya. Jaalaan ijoollee carcarii. Anjoollee arsiitti hin jaalatan ijoollee arsii. Warra gololchaati warra dhummuu gadi. Lubbiyyee. Warra arsii jira wayyee. Ati maaliif masaanuun irratti fiddaree ana sitti na dhiistee maal jechuudha? Ati na qabbadeessite yaadan. Yommuu si Era dadhabsiifte. ani sin dadhabeeyyuu ati barbaaddata kuttee amma. Amma sirkannaa na dhaggeeffannoo nama maraachina. Beefaanu see baraan beefaanu see rakka isin fixattanii jeetiin see baraan isin afaan ittiin qabu jee. Amma uleedhan si ka'uu deemaan gartuu amma sirkannaan nama maraajin jeelloo luu deemaan gartuu. Nama maraachite wallaahi sirkannaa ibsiyyee ogonaan jette bara. Fageenya wardaan bakka jirtu. Mee warda irra ishee godhaa dhuftee maraattu. Oggoo wardaan jala dhufte itti jabeessina ishee sirkannaan itti wal maranne. Way silaa si liqimsee bargaraa kana keessatti laal. Mati warda irra ishee godhaa warda irra ishee godhaa. Sana keessee maal qabame mee maal Warda irra qabame? ishee. Sirkannaa yeroo wardaan dhufte yoo wardaan kan dhuftu taate osoo isiin hin dhufnen yoo wardaan kan dhuftu taate sirriitti gadi qibsaa kana. Way mee na dhiisi. Sheer godhaare. Jeertu godhaa jira kan hundi keessa warda irratti. Si liqimseetiin illaa garaa kana keessatti akka nama ilmoo baatii sagalee garaa qabutti kana garaa kana keessatti qabadheef lallaalala. Ijaab anjeenyaa kanaan dhageenye takkaan maal jechuudha garaa keessas qaadama. Way mee isin naa jaalalateetii barsiisaa bar handachaa irra deemu. Handachaa irra Kan dhageenye ijaab. Wabiyatiin beeranaa kan irraa ibsaa kana ittiin taphadhaa namni naa kan hin beekamu. Ijaab. Barumsee naan jechuudha. Isaa bar jedhu warra suudii tanaa kanaa bar. Baadana asirraa walli qimsitan asii. Bar shiitu kiyyoo doonsi godhadhee uffata qaama kiyya jalaa hunda waliin jaanii bar. Wabii kanaa Ani erga bara 2020 takkaa jana akkana jenneen beeku dhugaa rabbi. Uffata qaama kiyya jalaa hunda waliin jaa warri suutii kun ibsa. Wallaahi wabillahi kunoo anuu amata sadii takkaa dhiiraan laal. Gaafan dura zayni qabu sammee takkaa jiraatu. Silaa waan dalaan jalaa kaatu son silaan keessatti maxxanee yaa'anii erdiir. Wallaahi odoo san keessa jiraadhee jaan dhugaa rabbi janejjanaan suutii tun laal. Tan nama maraachite halkan wal maraachaa bulan warri janejjan. Warra TikTok irra gale kana malee. Ibsa kiyyaa dubbiyyee mataan adda as qabadhumee na cinaa dhuftee duraan irraa fagaattee sitti laatu jira barri. Wardaan hin dhuftu wardaan laabii bakka jirtin saamuun kee. Abuu kallii walii wardumaa gad deebisne ibsiyyee iyyaa. Wadi kun ammaan tana miira keessa galee namni ishee irratti godhama wardaan. Ibsaayee. Wajjijee. Maan irraa fageessite bira na geessi rabbii jedhe. Salaamaleykum. Angaggabe warri rafeetiin jira nama ibsiyyaa kana dhaggeeffataa. Ibsaan miira keessa galuu nama. Dasiin tullee naa soitu koo amma. Dasii. Aboota sirkannaan kana dhabe dasii maaltu haasa? La ibsa assalamualaikum. Waalaikum Ani taaseen jennaan isinumarraa hin deemaa kan irra Akkuma nagaa jirtanii. Jirra wallah. La harma deemaatiin isinis salaama jee gore malee. Ani jaalatu sin qabne. Qabne garuma na qabu ta'e si qabbana tana booda owwa kai tana qabde. Kalaas deema zaama sagantaa jaalalaati. Haa akkasi. Saabtitti tiyya tanaan dubbisa dhaabbadoo kanaan darbine ayyee. Ana dubbistuu dhiisime yaa takkitti biyya tiyyaa. Dhiisi hin dubbisin.
Sindubbisin dhiisa saahibni namatti naafti kararraa si oofti nama. Alla kila kinaaf ibsaa kiyyaadha iddoo rabbii qofa adda nu baasala. Naati maashaallah wallahi wallahi namni adda baasuu hin danda'u. Si maana moo Rabbii qofa. Si wabii maa gadi hin teenye oomichaa kana gabbuusu. wabii mana kana nurraa cofee bakka takka ammaan tanati. Maaliif qoyaati maaliif akka dhalaa godhatta qoyamma nuti ani sarkannaan birattin ooyifatu jira qoshiin nama gaa. Mee naaf diitara naa kan wabii diitara naa kan bilis akkuma takka baas. Monitoran qabdooti. Hin qabu naa kana. Malah sayyeen wale siiban kanna wallah. Ma walaa ifanne. Akkanumatti na siinsi kannaa qoya du'atti lakkoofsa tokko tuqadhu jinniin raadhiis. Ayyee sarkannaan maal jette? Digiga maayidoo fi kiyya way. Allah. Wayyaa maawaa kiyya garaadhaan gootee bar. Maaltu garaa dhaabsi godhe? Ibsi shaayyee Ooyyee. lubbuu kiyya. Ogo lubbuu kiyya jammaal jedhan bayyo. Somba kiyya jammoon bayyo lubbuu jiruu tiyya jiru. Bari reefun tana silaan akkanatti fisti qabee akka garaa keessa kaadhee akka ilmoo sagalitti gara harkaan si qaqqaba akka nama ilmoo baadii sagalii garaa qabutti harkaan si qaqqaba deemnaani ibsaanii jaabi. Wabii akka bistuuti qofa waajjibtuus. Ibsaanii jaabi jaar kana ajinaan beeni yaaqi. Amma na bira jirtaa miti Waawwaatu qoy, wayii kun maqaa jaalalaa kan na bira deema. jirtaa miti ati. Oh my goodness. Irratti dawwalanii bar. Way faate. Wabii. Oo sirkannaan. Akkam sadii yoo ta'an sin agarree sabbadde jirtaa sila. Ni badiyaa sirkannaan anumaa guute. Abdii rabbii kanarraa anumaa tuutuuf godhee garaa dhabameen qabu. Ibsaanii gaggabsiteesa? Iyyan dubbattu. Barre. Waymeena dhiisaa. Arra jennee laa ibsa akkana jette wallaa bulla. Inni wardaa bira jira harkaatee asii taasisu. Maal isa? Hirkuyyee bareedduu ibsaan si jaalataa wardaa maaltuuf dhibee maaliif nu hamataa sirkuyyee qashtiyyee ibsaatu si jaalataa wardaa kana galchaa ibsa. Anu hedduu si Karaa meeqa argataa namni kun? akka keessa kiyyaa rabbumaan na argaa. Meeqa dubbaddu ati taamma ol galtatan? Ibsaa nageeyaa fayya wallah. akkuma jirtanii marti keessanuu nagee akkaan isin gaafadhe. Ibsuma qofa nagaa gaafattee dhiisu nuti keenya rabbii beeka. Irra dibee dhiifamaa isin hundi nagee qabdanii. Abshir. Fayyumaa lubbuutiyya jirtaa? Beekamna wallah. Nagee wallaa ibsaa kan akka malee hordofaa ture zabana dheeraa. TikTok Wayii lubbuutiyya amma bara akkama keessa jaalachaa ture bannaan beekne yaa biiftii tiyyaati. Qoy hafitattu qoy wanti. Ibsaa Oh. dhugaa akka malee isaanis harka jeetiin tigilii godhu ture. Aya. Tanagartee Nagee qabdaa. nagaan qaba wallah. Biyyatam jiraatta qoy dura mangistii biyyatam jiraattan. Adaamaa. Tanagartee ona gubdee yaa bareedduu ta'e. Itoophiyaa moo? Adaaman eessa? Wardaa bira jiraatti kamsi. Aya bareedduu ta'e maqaan keenyus hin jaan. Mee usaa kana mana dinqisiifatu kanan jaaladha bara. Sarkanaan natti tajaajilte haasonni sarkanaan nama kanaa dhugaa sagalee ni beeksifte. Ibsituu. Maqaan kee ibsituudha. Maashaallah bakka ishee wal barnoota gaarii anis ibsa abbaa rabshaan naan jedhama sammuunii kana rabshatti jira. Kaate akka malee si jaaladha dhugaa. Anallee Humna kanaa. Jaalatta qoy ibsituu jaalatam jaalatta. waan fedhan jaallatti feetu waan hundatu na jaallatti maalus hin gee. Maal rakkatteetu? Jala cina. Namni kun kan dhufe. Baaree jaalatta walii taate adda bara reebsa. Akka wabii deemeen namni bakka ana jaallatu hin danda'u. Hinaafaa bar. Laa jaalata walii taate adda bara reebsa yoo ta jaalata galataatti fi jaalalaan galchanii jira mire
Woi, Ayyee gaafadhu bakka. Gaafadhu bareedduu ta'e. egaa jaalaltuun jaalatam jaalatta ibsitu. Tabultii. Eh? Tabultii. Itti heerumuu jaalatta jechuudha. Ee. Maashaallah. Yoomi as bultii jaalachuu eegalte. Ani egaa na qabde kana baatii lama faanita. Maal isarraa si qabde mee bultii akkasuma keessa ture saganaan qoyiree saganaan masaanuudhaan si ilaalati. Maal isarraa jaalatti qabde fakkeenyaaf ati amma mee akkamitti irraa si qabuu dandeessa? Maal isarraa si qabde? Masaanan barbaadu. Qoy saganaan. Afaan isaa kana keessa natti tole. Amma soo. Malaalii isaa kanas na fakkaataa. Amma soo. Hagan biraa wanni gaa fakkeenyaaf bultiidhaaf wanni sababni isa fedhuu fi jaalachuun adda wanni bultii filatteef yoo sababni bultii filatteef haala amalli isaa akkam? Haala amalli isaa yoo bultii hojii jaarree waa hunda na irraanfachiisaa bashaasha namaati akka malee na gammachiisa nama hundarra jeetii yaade. Yaa maamati. Kanaafuu hagam takka jaalattare? Okay, ati numaan fadhaan akka malee ittiin fadhaan. Amma duuba iyyee ati amma yoo Adaamaa jiraatte inni Awurooppaa jira akkamitti haala kamiin fa'aa jiraami? Uumaa jaartuma online ittiin taa'u. An garbi fidu. Gurratti itti maddu afaan keetiin akka jaalattu itti maddu. Midiyaa ibsaa. Carraa kanatti fayyadame. Ibsaa. Maaliif uffistee lubbuu lafaa? Saganaa maa qofalta timuutu godhadhu. Ibsiyyeeyya. Lubbiyyee. Wayyee. Ibsaa. Yaa damma kiyya. Yaa nadhii kiyya. Yaa Amma sagantaan tajaajiltii taanitti ati jaartii guddoodhaas. Wayyee kuyyee galatoom. Deemboo jaartumachi deebisne jaartiin eessa jirti maasaa kanaaf irraa addisi yaafi. Mudeetan annaa harka jira harka hojii taa'e. Ibsaa. Oh. Naarku jirtaa miti lafe. Asbii. Wala khiyyaa jirtu as baate. Mee sillachuu viidiyoo banadda. Rafee wallahi waan daddabee jira amma rafee. Amma quuftee utaaltee barboo warraan tana bara waan ati dabarsite. Maal fiidiyoo baradhaa miti yaani. Ibsaa. Yaanii egaa. Nageen. Wardaan sin dhiif ture amma Adaama jirta ibsitu yoo wardaan si tumte waagas geessi. Lafarra sharreessitti si garsiisa. Naana kee amma na beeyti. Ibsaa miyyoontu wardaa bira jirti ijoollee wardaa bira jirti sani. Maaliin biraa godhaa? Maalitti hin beekan? Bakka saahiba wardaan sun. Geeleesiiti. Annan shakkannoo. Geeledha. Wallahi geeleesiiti miti. Okay, bakka amma maal ta'etta namatti bareedu bakka inni sin dinqisiifadha ishee dinqisiifattaa kanas bakka asin jaalladha. Naa bultiifin si fedhaatiin jettee ibsaa ilmoo namatti hin qoosin isirratti itti himime yoo itti. Amata 17. Ati amata 17. Afaan Ingiliffaa ni dandeessaa? Innakki. Nama afaan Oromoo beeku fuudhuun fedhu. Nagaraa sistakaa. Afaan Arabiffaa? Wallahi hin beeku. Afaan Arabiffaa takka Ingiliffaa beeku. Afaan Amaaraa jiin ibsa. Jaartiin afaan tokko beekte taanaan barate akkasitti agabdii wallaahi billahi dhalaan afaan tokko gisee beekte si rakkiste. Nama bira gisee teesse amma deem bishaan qijeettaan hime qaalitti bosee tokko yoo foote. Ibsa. Oh.
Baby, are you speaking English? Yeah, I'm speaking English. It's alright. Yeah, that's good. I like. So, what are you doing now? I'm doing good. Relax. I'm sleeping. Right, what time with you? Me? Yeah. Yesterday, so I'm not sleeping. Yesterday you're not sleeping, but now you want to sleep, so? Yeah. So, when you see my face, how is my face? You don't like me? Yeah, I like it. Oh my God. Okay. Thank you. Where are you living for you? Don't say that, okay? Where you living for you? This is not English, okay? Where you living, No problem. baby? My English is bad. No problems. Boo jaartiin qaba jeenati. Jenny bare It's jaartii okay. qaban jedhu. Jaartii qaban jedhu. It's okay. English I will baran teach you, jujjani. okay? It's Huh? easy. English is easy. I will teach you English, okay? Don't worry. No problem. You are my teacher. Okay, everything is call me. You come to Don't worry. I'm serious. I like you. So what about me? Yeah, you're right. Your English is very perfect. Because why you say me, you know, if you speak English, okay, I like you. If you speak Arabic, I like you. If you don't speak any language, I don't want you. That's what I hear, you For know. this idea, this is diaspora. It's not diaspora. I check your language. That's Ay right. sirkannaan numa arra takkaa karratti si muhamteen beektu sirkannaan. Ay oh my God. Maa rabbaa isaanii nama Waan isaan jaalatti hafuun himaa biraa jirti bar. Jaaladha jechuun hin jirti bar. Booti jaartiin qaba kana bira jirti Bara jee. waliin jiru jira. Dhaqee naasii fi nas turgumaa dhaggeeffatu. Akka ittiin an jetteen yeroo ati dubbattu qaamni kiyya kun akka waan bishaan naqateetti onneen tiitun dhaan ittiin beete ibsaan akka jeen anuu bar amma if wallaalatiin taa'u jira jeen ibsaan. No, you liar. You liar. Akkas jedhee jirti. Anamma ishee adda baafadhee bakka jirtu adda baafadhee callisaa maqaasin ammoo. Bro, don't lie. Callisaa Okay? maali It's not callisaati? liar. Okay, lubbuyyee. Callisi. Callisati haala Ingiliffaa callisinarra. Masir kanaan jina. Ibsi shaayyee. What Wayyee. happened? Ibsa? I don't like it. Maal ishee qaalitti imicittiin Why haasaa. you living here? What? Where are you? I'm serious. Where I'm are you from living here? No. Wallahi, Ibsa, I'm a new day. You live in Shura Dama? Of course. You are not in the out speaking in another city. No. You know You know live Ethiopia African country. I'm serious. Wallahi, leave me. I'm living in Ethiopia. I'm Ethiopian girl in Adami now. You know come Ethiopia duro እዚህ አይደለም أبوي في أولاس نبيلة جرى منطقة نرفع قنبيلة أنا في الرفع Yaa akhi amma maa. Anu amma nyaata nyaadha. Jiraadha furrayaana inshallah. Ibsaa kama Ameerikaana dila saniif irraa buuftee akkanatti amma tasgabbootee ustee teesse alhamdulillah. Wallah. nama arfaa eegalu Bar booree kun tana bar sakaraana bar boo waan takkaan haasen kan hundaasu jirtaan. maal fan jedhu waan yaa rabbi araaramte wayin Bar boo bar koomentii nama gallaaltee dubbiftee lujjee haadha keetii tukkase taar namaan akka. mee wallahi Wallah. Namaan gachi erebaan maatis. Maal jaallu. No wallahi dhugumaan akkasii nama yoona akka jiba nama gaafatu nama biraa. Naaf amantii namaa maal jiran mina nan baasirree Akkamitti si baasaree na gisee si baasee loltaa. Hoyi. Gisee naa hojii asoo jiru san baan taati. Laa galgalaa. Amma jetteen see sorry. guyyaa Hojii raftee maaliif fakkattiin kun shaana jala afaan ol qabee taa'u jira sii jecha. chaanni maali
Charger. Charger هذا. والله بصراحة قبدا كم هاي سين فدانتي يا مالي سيارتي سنرب سينما سين فارسي No, isaa miti nama biraa si buuse wallahi isaa miti. Sorry. Nama si buuse. Amma idaasa waan buuteef loluutti irtaadha. Annaan gallee obar maal taate miliyoon jeetu man. awai serabu fada amma sina diste man nama birati ujasu Amma sirkannaa. Mee qoy. Irrabba yeroo taa'inaa. akkasuma raagodi Irrabba yeroo taa'e irraan bu'in. bisa Oh. anis makeup yang digade bareedu dabar Eenyu? inta lamtaati dibate tanana raajala deemta Ati mikaapiin qabdu. inka bulaa waata kan kabaagate Viidiyoo kanadhaa sillachuu yoo viidiyoo banattan ni dabartan sillachuu. Viidiyoo ta dabarte sabbootaadhaan. Ishiin viidiyoo Banadhu noo sirkannaan. Dura banadhu. Isiin as dura banattu dhiisi takkiifu. Laa an duraan dhageettanii meeshaan haa banattu wanti boodaan banadha haa jechuudha. Ati na fokkattuu fokkanii ofitti hin kaanfanneetii dhiisi. Sirkannaan. Hanaafta fokkina xiyyanan bonaan baasaa isiyas. ani yoon si arke malee yoo arke ati narra bareedduu taate meekaappii dibaddeetiin deebi'ee seena yoo fokkottuu taate kanumatti hin seena. No, ati khodru ati dura banadhu rakkoon qabu. Yoo akka feete taatellee rakkoon qabu ati dura banadhu. ibsaa hayya malletti Ibsaatu dubbadhu mee afaan Oromoo sanka. Ishaalaa yaaqi. kanarra nadisa san caccabaadha harkaa caccabee jira ibsaan akka nama dhagaanatti haru jiru na fakkaate. Rafa amma na rafna. Eessa rafna ibsaa hayya. Asuma rafna. Baataati wallahi. Ibsaa haasawatti kana fitti gaabbuu baate ani sirkannaan himatu ishee. Hai obboliyoo si hay abbaa dhibba fuudhuu danda'a maaliif rabbeeshta mucaa dhiisa haa wayi. Miknaanino ishee. Miknaanii fuudhuuf. Ibsaan si fadu wardaadha fada anillee ibsaan fada baqa akkasiif duuba ana qaba fuula dura wardaa qabaati bayyuu nu Wardaa gidduu. dura na fuudhe akka wardaa dura na fuudhe wardaan ni beetti. Jaartiin duraa gatiin qabdu boodarra mi'aawa. Wallahi sirkannaan dura beekan wardaa dur. Wardaa siin fadhettee akkasitti ogumee qeechuu jirturra amma karaa isii garagaltaa sirkannaan garagaltaa. Maaliif irra fuute yoo wardaa dura isii feete? Kannaan nama tokko jalaan dubbatiin rafishi. Eessan Isheen mudii godhadhu yoo na dhageesse mudii godhadhu hayyee mudii godhadhu ibsaa. Hafuura kiyya dhaggeeffataa rafi. Laa mudii godhadhu kalaas mudii godhadhu anis mudii Ibsaati godhadhu. ammaan tana sirkannaan filattee jechuudha. Isii taadaama hirtana dhiiftee. Maaltu waan shiroo nyaattee wajjin na rakkisa. Hayyee mudii godhadhu gaa xayyeef argigaa. Isiin tun anduumii nyaattii bara sirkannaan anduumii fi wanti nyaattii anduumii fi Warabbal kaaba akka bakkeen duumin baate been beeku. Nama ruuza arabaa. ammas ruuza arabaa haa wanti kana nyaattii. Basmatii fi ruuza arabaatiif lukkuu arabaa tana nyaachuu kana malee. Likis kisaabe. Leech gabbuu ta'a sirkannaan. Sirkannaan leech gabbuu. Wallaahi billahi tokko hin gartutu tokko. Naa gartu teessa. Sirkuu. Oo Rafi. rafaan Sirkannaan hagaa. miyyoon naggatte buusin hidhiis. maaligaa ibsa akkana wal godhuun Amma jaartiin mana jiraati. Ogo jaartiin jira dhuftaa deema. bakkee ibsaa jakka malee fadaati. Arra inumaa iziniinuu narraa kutee gaasee dhagee. Amma jaartiin mana jira. Ogo jaartiin mana jira. Suuta kuusi dhagee naasee. Allahu akbar. Naasee jaartii wardaa fi miidhagoo kana malee tabiraa qabdaa ayi sirkannaanii fi wardaa malee tabiraa sini qabdaa. Ibsaati dawwalayyaa. Isin amma ibsaan kutee isin lachuu bakka takkatti naasiin fuudhati. Ibsaan bakka takkatti isin hin danda'u. Ibsaan dhalaa takka malee lama hin danda'uti. Anaaf bakka takkatti isin fuudha sirkannaanii fi ibsituu dhette maafi. Jaartii namaa fuutaa booknoo singilii tana fuudhi taa'ama dhufte tan.
ايش فيك انت ايش هذا؟ No. Ibsaan duuba nama lama danda'u irra rakkoo ibsaan nama lama fedhu ja'aan silaana taatee amma silachuu bakka takka. mata meeqa dura fuutee gaafadhu meeysi. Nuti dhiira jajjabduun feenu ibsa makanaan laafaadha isumaa irra nu jira. Ati kala Ereguut jebar. Wallaahi lazim. Anu ma fafalchiifte wallaahi lazim warra takkaa karraa qoflee hin beeku ta'u. Habbaan bakka takka kan nyaachuu fedhu guddoodha. Duuba isin amma kamtu irraa buufachuu danda'aadha amma kamtu irraa buufachuu danda'a mucaa. Waan nama tokko. Inni warra dawwala inni kuchiisan la. Alla yaa ibsaa Nafi qotee. Qotee ibsaa. Ati dhugumaan Itoophiyaa jirtaa garuu? Lakkii beekaatiin jaanii. Dhugaa isa jirta biyya tam jirta? Norween jira Oslo. Duuba ati oddoo kana ta'een wal cinaa jirta Norwee fi biyyi ni jiru wal akkana daanga wal daangasiti silaa akkana ta'een barsi jaabar. Injoo lakkidis inni deesaa ogizee santanaafiin bakka inni jaalatu san himeefi. Wal arguu ni dandeenya beetee. Yaa akka ajaa'ibatti. Akkasii. Norween fokkattuudha. Norween carraa namaan kennitu ispoonsara namaan kennitu. Iti dawwaluu wata laasar kannaan. Sa'aamee qallaa ibira jira. Agaree fontanaa ageessi wal janaa janeetti ni echan taa'u jira. Ni rafaa yeroo gaarii qabaadhaa. Isin hundi galatooma ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadha sirkannaan.